Appilikeeshinii baay'ee bareedaa tokko wajjin wal bara. Appilikeeshinii isa kana. Appilikeeshiniin kun moobaayilii keetirra jiraate jennaan maayikii osoo hin barbaadin jippaasii wajjin wal qunnamsiisuu dandeetta. Mantarbaa wajjin wal qunnamsiisuu dandeessa. Mana keessatti ittiin fayyadamuu dandeessa. Waltajjii garaagaraatiif whatever you want itti fayyadamuu dandeessa. Appilikeeshiniin maqaan isaa Bluetooth Loudspeaker jedhama. Deemtee Play Store keessa deemtee buufachuu salphatti buufachuu dandeessa jechuudha. As keessatti simpila asirra barreessitee sii fida. Ani amma daawwatu waan godheeruuf lammaffaa gochuu barbaachisu. Gaafa daawwatu gootu bifa kanaan moobaayila keetirratti fe'aa jechuudha. Isa qabaattee jennaan hin bantaa akkas bantaa fuulli kun siif hin dhufa. Naannoo kana nutti argamaa jiraata isa kana. Gaafa isa bantu Bluetooth wajjin wal qunnamsiisa. Gaafa san seerchi goote jippaas ta'e immoo mantarbaa waan barbaadde wajjin wal qunnamsiista. Gaafa wal qunnamu naannoo kana yoo argaa jiraatte asi biluummaa akkasii kan tuqxee haasaa keessatti fufta. Shaakalatti fufta. Mana keessatti fayyadamuu dandeessa. Dhimmoota adda addaatti fayyadamuu dandeessa. Achirraan nafa sagalee guddistuu asiin dabaluu dandeessa. Wanni wajjin wal qunnama. Sisteema moobaayilaa wajjin wal qunname dabaluu hir'isuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo as muuziqoota moobaayilii keessaa qabdu hundasaa ittiin dhageeffachuu ni dandeessa jechuudha. Yaala baay'ee appilikeeshinicha bareedaadha. Yaala laalame.